السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما عركفوني جرجرتو متى أشتي ومتى جاللا في ومتى قبضة أكم جرتني فياكي سني نجني سنبدأ الحمد لله رب العالمين. أنس نجج رجلة ربي الرسول تدي جرا إنا لله وإنا إليه راجعون. مجيود سورة dagaleekiyyaat argitan jigaa'u fi qaaduutii natti fakkaate garuu baadhe amma FB irratti qarqaraan namni kun kan itti dhiyeenya qarqaraa ture jechuudha. Mucaan kun amma daa'imni akka jalaa deebi'ee beeksise dhugaa dubbachuu fi waan rabbii yoo kakatii kennee kakatii guddisanii rabbumatu malaa hammanuma ta'ii akkanuma argii fedhima rabbiitii hundumtuuyyuu waan obboleettii teenna baga rabbiin nafsee kee oolchee homaa mitii rabbiin sabrii jajjabina siifaa kennu jennaan obboleettii teenna jigaa'u daa'imni jalaa deebi'ee jiranii dubbataa jiranii barreessaa jiranii. Dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni hedduu ilmoo argachuu isiititti namoonni hedduu kan qeeqaa turan jira. Namoonni hedduu ammoo baga ilmoo sanuu argattee jedhanii kan gammadaniif jiru. Dhugaa dubbachuudhaa fi biyya keenya keessatti namoonni akkanaa kun yeroo dheeraadhaaf namoonni akkanaa kun yeroo dheeraadhaa fi biyya keenya mana keessa dhufamaa gadi hin baafamu hiree namni argatu jechuudha. Ni affanama ni tuffatama hamileen nama akkanaa kan hin eegamu yeroo baay'ee jechuudha. Nuti hamilee wal cabsuudhaan kan beekamnu dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon tuni hamilee ujjajjabeessitee ufitti hamilee ufii taatee jireenya isiin keessa darbitee maal akka isiin dabarsite dhugaa dubbachuudhaaf yeroo qeeqasa waallee isii irraa dubbachuu ni dadhabee namatti dhagahama jechuudha. Haalli jireenya isii gaafa intarvii godhan tokko hedduu irraa natti dhagahame jechuudha. Dhugaa rabbi haalli isii itti jiraattu akka dubartii takkaa waan hawwite tokko mana keessa dalagachuu hin dandeessu. Akka dubartii takkaa buddeena tokko mana keessa godhattee harka ofiitiin nyaachuuf hin dandeessu. Harkaan buusuun qaqqabu jettee yaani dirqama yeroo buustu ibiddarraa harka kee qophol gootee ittiin zoorsiisuu qabda. Kan ammoo hin danda'u rakkoon kee zoorsiisuu irra hin danda'u jettee naqabu jettee wallahi baay'ee nama dhukkuba baay'ee namatti gaddisiisa. Baay'ee hojjechuudhaaf waa homaa akkasii hojjechuudhaaf carraa akkasii badaa hin qabu jetti. Wallahi hedduuta kanatti dhagahame jechuudha. Hundumaafuuyyuu daa'ima argachuu sanitti namoonni kan gammadanii jiranii kan qeeqan jiranii kan arrabsan jiranii hundumtuuyyuu silaa har'aa eega rabbiin kennee fi eega rabbiin godheef akka malettis eega rabbiin kenneef silaa jedhamu qabu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee hafarsaa ture. Wanti daa'immanii mazee wanti miidiyaa kanarra hafarfamee jedhee akirreesii waan toltuu miti nama gaddisiisa. Mucayyoo tana jalqaballee yeroo isin dadhabdellee qabanii akkasumatti intarbirra godhaa turanii ana osoo akka yaada fedhii keessa kootiiti. Yooma asbaat illee sila dubartiin miidiyaarra asbaatu garaa ofiin dhufatti ilmoo isii osoo asbaasuu baattee hamma isiin laphee jabeeffattuutitti osoo asbaasuu baatanii miidiyaa kanarra. Miidiyaan kun ilkeedha. Baazawee miidiyaan kun ilkeedha. Daa'ima miidiyaa kanarra deemtuu fi dubartii ulfaa miidiyaa kanarra deemtu akkuma horiin argaa jirru. Mucayyoo Sumaalee takka hin beektan yoo ta'e mucaa xiqqaa mucayyoo takka jaalalli isaanii warra addaadha. Ni yaadattani waan ta'e tokko irra deemaa ture FB irra deemaa ture karaa hundaan deemaa ture jechuudha. Maal akka keessa turanii maal akka godhaa turanii akira maal akka ta'an jechuudha. Namoota hedduu isaan michaadhaa miti kan kana muudaman jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama yaa obboleewwan kiyyaa mee xiqqoo ufaa qusannu miidiyaa kanarraa mee ufaa qusannu yeroo garatti baattu uf shaffanii raasa garaa kee hin argisiisinii akka argitetti garaa kee as baasuudhaaf tattaaffii hin godhini asiin argisiisuudhaaf tattaaffii hin godhini as argisiistee wanta argattu hin jiru yoo ilkee sassaabachuu taate malee jechuudha miidiyaa kanarraa. Akkasumas daa'ima ta'ellee hamma isiin laphee sii jabeeffattutti as osoo baasuu baattee osoo hafarsuu baattee gaariidha siin jedha obboleettiitii obboleessa kiyya. Miidiyaan kun dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka wanti miidiyaa kanarratti ol hafarfamee jalqaba miidiyaa kanarra jajame miidiyaa kanarra hafarfamee akira mootuyyuu gammachuun qabu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf obboleettii teenya rabbiin jajjabina kennu daa'imni isii gara fuula jalaa deebitee boqotteerti jedhee barreessanii jiranii. Isiin nafseen ooltee jirti. Isiin waannaan isiin nafseedhaan jiraachuudha. Homa miti yoo rabbii yoo fedhee jedhee tarii ammallee heerumtees argachuu dandeessi. Eenyuyyuu gadi miti.
qaamaanis hir'uuta kun uumamaadha. Wanni nama gaddisiisu asirratti wanta dubbachuu barbaadu keessaa jechuudha. Uummanni keenya uummata uumaa rabbiitiin nama arrabsuudha. Mucayyoon tuni rabbitu uume. Warshaa dhattee magaasii ofirraa murre. Qottoodhaa ofirraa murre. Rabbitu iyyuu uume. Uumaa rabbii keessa galanii namoonni hedduu qeeqaa turani. Miidiyaa kanarra argaa ture. Ni hordofa FB garanaan ni hordofa karaa hundaanuu ni hordofaan. Namoota barreeffama isaanii yeroo isii poostii godhan koomentii isaanii koomentii dubbisumaaf dhaqaan. Dhugaa dubbachuun nama dhukkuba yaa uummata keenya yoo dandeessan yoo qarqaaruu dandeessan qarqaara yoo qarqaaruu hin dandeenye ammoo du'aayii godhaafi du'aayii gochuufi feetu qarqaaruuf feetu arrabaan hin tuqin arraba kee to'adhu harka kee to'adhu guyyaa qiyaama irraa gaafatamuuf deetta harka kee kana arraba kee kana namoonni hedduu ufitti waamtee maalitti waamtee sanarraa hin beeknu allaa walam waamtee akkuma jette waamtee tarii dubartiidha. Sobuu danda'a yeroo saniif dubartiin gara laafettiidha sobamuu dandeessi itti fakkaachuu danda'a tarii yookaan ilma namaatiif dabalamee yookaan ilmoo sanuu argadhinna yaada jettuuf hawwii akkasii godhattee sammuu isii keessa isii haala jireenya keessa jirtu san wajjin taatee hiruu dandeessi yeroo saniif yookaan akkana nagataa osoo hin jenne yeroo haasaa isaa kan yeroo saniitiin sobamtee kararraa maquu dandeessi namni ni dogongora. Dogongora ammoo tuyyuu dogongoraan ammoo nama dogongora kanarraa waa hin barannedha. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa. Hamilee isii hedduu takka tuqtanii akkan itti gadditee warroota akkasitti qeeqaa ture akka itti gaddisiisiin illee dubbattee jirti jechuudha. Nama akkanaa kana silaa uumaa nama tuquudhaa miti jajjabeessanii abshir jedhanii yoo dandeesse qarqaarte waan qabduurraan qarqaarte yoo dadhabde ammoo tuyyuu yaanni kennaa caalaa bar yaanni kennaa caalaa ammaan viidiyoo tokko yoo gadhiise namoonni tokko kan arrabsan jiranii waan garaagaraa barreessan jiranii asanii bakka kennu garuu harka caalaadhaaf harka caalaan koomentii hildaalaan koomentii bareeddoo naa barreessita hin gammadaan akkasuma isillee yaada isiisan irratti osoo deeggartu osoo jajjabeessitanii ni barbaaddi hamilee ta'aaf jechuudha. Qarqaarsa mallaqaa irra jecha gaarii kilmaa gaarii osoo barreessitanii fi isitu mallaqa san caalaa isitu hamilee ilma namaatiif godha jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya arrabni lafeen qabu lafee namaa cabsa itti Oromoon mitiire. Kanaafuyyuu waliin qeeqinaa please waliin qeeqinaa nama akkanaa kana keessattuu hamileen tuqinaa hamilee itti waraaba. Isiinuu ufin dhossine nama akkana kan biyya keenya keessa hin beektanii yeroo baay'ee hin dhoksanii yeroo baay'ee manaa gadi hin baasanii nama walii agarsiisanii maatiin jedha saalfata ummaa rabbii bar garuu amma xiqqoo barri jijjiiramee gadi bahuu eegalee jira. Gadi bahuu eegalee jira. Gadi erga baatee iyyuu jireenya mo'achuuf tattaafattee haala isii hojii isii gaafa intarvii miidiyaa kana zooraa ture namni nageeffanneen jireenya yaadu tattaafataa turte jechuudha. Akka nama kamiitu iyyuu harkan kennannee tattaafataa turte jala taruudhaaf jechuudha. Tattaaffii sanirra garuu jala deemtanii gaafa hamileesii akkas isii cabsitanii hamileesii akkas isii gootanii akkas isii dhaggeessitanii bara Oromoo obboleewwan kiyya keessattuu shamarran gaafa shamara dubartiin gaafa dubartiidhaan jechan taane jettu akka waan ofii jedheenii yeroo an dubbisu akka waan namni wayina duuba taa'ee na dhageeffataa rujjala saalfadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf serious. Kana jennaani mee of dhaabadhuuf ilaali. Atiin har'a isiin akkas taatee jecha gocha isiin akkanatti ilmoo argatte kana gocha gaariidha kararra jirti jechoo kotii miti ilmi namaa ni dogongortee jirti dogongora sanirraa ni barattiin jedhee abdiin qabu. Abshiri jechuu ni qabdan kun dogongoraadha. Dogongora akka ta'e isiinuu beekti. Isiinuu akka dogongora akka sobee isiinuu hubachiiftee jirti dubbattee jirti. Dogongora kun dogongoraadha. Homaa miti sittiin dhagahamini. Tan fuulduraatiif irraa baradhu. Dubbiin nabii kennaa maami ooftii jennaan tan tarte dhiisanii tan dhufturraa haasaaniidhan. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyyaa walqeequun faayidaan qabu sin jechuun jaaladha. Inshaallah rabbiin jajjabina isiif haa laatu.
ربي جتبين نسيل حالاتو نفسي إسي إسي هافا يسوسي عمارو وانان نفسي إسي جراتشو لا أيو جرات تنبيكم ربين بلتي اتسجاري أمس بودايو فاياك أباتي فاياك قوتو ستي بتين مواركتشو دندسي جيغاون جنة كان في بوليوان كيا أو بولي سكينس لغا ربي بولي سكينا سنان وريقامي ماتي ساتي فروتان إسا ربين صبريها كنوف والله هذا فباسا لنتي ربين ججبين إساني فالاتو والله نما سوداج سانا ما إبا بيك أبنا جتشوف بيتين أكنا بيانك أبنو جتشوفيس اتين وامني أباشيا ننجلني انتي هباشي ننجلني فرانك نيباسو من دندينو بيتين بي شفتا تاتي جرتي شنكرتين قومن زيتين نفسينا ما إرق على إيه جرقاتيك أبا بيكين نغيست شنكرتين نفسي إلمان أرومو على قاتيك أبا بيكين نغيست والله قوان نجرة ما دوف نجرة ما دوف نجرة كيسا قبانو لا لما لي ما دوف نجرة رقبسة نجرة يونو أسيب البلوماتين كينا ينبواني cunqursaa gara garaatiin ni bu'ani asteenne miidiyaa irraa waan gaariin dhageenyu maatii kennaa bilbilee waan gaariin dhageenyu yoomuma boqanna nuti garuu nuti yoom boqanna anin beeku naaf gaafiidha yaa obboleewwan kiyya artistoonni kenna hayyoonni kenna kan biyya san keessa jirtan guddaa rabbiin isin haa tiksu garuu uf tiksaa wal ijaaraa wali dhiyaadha wal quba qabaadha nuti oromoon gaafa namni du'e bichaa boo'u miti tokkoffaan viidiyoo bunnee fi tummataa kiyyarraa jalqabe bakka lafa gunna qabaan nu dandeessu jechuudha bakka namni nu madeen jiru garuu gaafa jiru quba waliin qabnu eessa jira akkamii jira maalirra jira quba waliin qabnu kanaaf oromoo koo du'aa yoodii godha bakkuma jirtanitti rabbiin isin haa tiksu tika ofii jala isin haa ulfatu isiniin jedha obboleettii teenya jigaa wallee Amaanu'eel artistii Amaanu'eeltu gadhiisee jira kanaaf inshaallah isiifis sabrii haa kennu fayyaallee akka fayyite fayyaa guututti illee deebitu waannaan isiin fayyaa ta'uudha daa'ima dura kan argame kan jiru isiidha eessituuyyuu daa'ima saffidee kanaafuyyuu rabbiin hammanu as argisiise sarkaa fudhadhaa malee osoo kakatee kenne rabbiin kakatee kenne kakatee guddisaa jedhama kanaafi kakatee kennu kakatee guddisaa jedhan kanaafi oromoo koo ol jajjabeessaadha miidhe waliif ta'aadha akka walii dhiyaattaniin wal gurmeessa biyyattii keessa biyya san keessa warroonni jiraatanii keessattuu Finfinnee keessa warroonni jiraatanii sa'aatii maleellee baatanii deemina yeroo baatanis addan deemina ol quba qabaadha iddoo rabshaan jiru iddoon girgirriin jiru irraa fagaadhaadha inshaallah gumaa obboleessa kennaa dhugaa obboleessa kennaa imbaati jechoofi kahaa caaluutuun baane biyya san keessa dhugaan argadha jechoofi yooma kun gubbaatti gaddabalame malee dhugaan hin argamtu dhugaan ilmaan oromoodha wallahi maal jenna kaa wanni jennullee nu dhiba insha Allah horgoonni nafsee qulqulluu lafaa dhuftoota kana kichuu karaatti kutaa hambisaa jirani wanti nu dabarsinuuf facaafattanii hin haamatina imaltanii imala nagahan hin gadina manni keessan mana gaddaa haa ta'u alaa manni keessan dukkanaa haa ta'u bakkeen geetta hundumtuu isiniin milkaa'in tanuu bichaa isinii dabarsina miskiina lafaa dhufaa osoo fiigeen quufin namni bari du'aan oolu ni du'a eenyullee ni du'a
hundumti keenya du'uu henna. Ilmaan Oromoo du'a saree du'aa jirti. Maaliif duute? Eessa duute? Akkami duute? Biyyi sun biyya shiftaan bultu yoo jennaan hin dandeenya. Barosoo mootummaa su irra jiraachuu baate ilmaan Oromootu wal taatee silaa hadha akkuma kaleessa wayyaanee goote san gootee shiftaa biyyattii Finfinnee san keessaallee qulqulleessuu dandeessi. Har'a garuu koola xilaa kan ta'eef ilmaan Oromootu xilaa ta'e. Honna jennu qabnu gubannee jirra. Yaan atiin nafsee misaakiina kanniinii balleessaa jirtu. Badiin teellee hatanuma siifaa taatu. Ilmoo waliin beekin. Ilmoon teessaa wallaaltu facaaftee hin haamatiin. Manni kee mana gaddaa haa ta'u. Yaa atiin ilma Oromoo. Ilmaan Oromoo akkanatti itti taphataa jirtu. Ilmaan Oromoo akkanatti itti taphataa jirtu. Du'a isaanii du'a sareedhaa godhaa jirtu. Hin milkaa'inii tanuma isiniin jechuun barbaada. Wallahi gubannee jirra baay'ee dubbachuullee hin danda'u. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti nuuf tura. Bakka jirtanitti du'aa yoodiif kadhadhaa. Rabbiin isin haa tiksu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.